abbaa ilma hafuura qulqulluu kana walitti baasuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf amma siin lubbuu kee yookiis isa ittiin lubbuu kee fi foon kee kana walitti baasuu hin dandeessaati. Hin baati gaafa guyyaa gaafa anduu hin baasa rabbi toddaan baasa malaan hin baasa. Hangaafa du'aa siin hin jenne amma utuu jirtu foon kee fi lubbuu kee wal gargar baastee adda baasuu hin dandeessa iddoo lamatti. Ani hin baasu rabbi hin baasa malee wayita rafu kun hin baate lubbuun keessa baata. Bakka waaqa tokko jechuun akkasi. Waan wal keessaa baasuu qabdu adda baasuu hin dandeessu. Kiristoosiin gaafa Maryam keessa turani. Gaafa Maryam keessa turani sadiinumatu ture. Maariyaam keessaan ikkoo hafuura qulqulluudhaan Maariyaam keessaan nama ta'e akka inni mul'atu ta'e kun hojii waaqaati. Si galee? Sadiinumatu ture siin jedhe Maryam keessa abbaan illee hafuurri illee ilmi illee. Ayyee waa tokko si gaafadha gidduutti ishi abbaa kan jedhu kana abbaa tokko ta'uusaa eenyuun arge? Maal jette? Abbaan tokko ta'uusaa eenyuun arge? Maal kun na gaafatu jirta isaati. Ani barsi gaafachuu jira. Abbaan illee hafuurri illee macaafni wanna Yesuus ilmi illee Maryam keessa turanii siin jedhe sadiinuu dhalatanii jiranii. Abbaa kana qofaatti eenyuun argeen siin jedhee isa si deebisuuf. Maal godhu na gaafattee ati dubbadhu malee. Maaliif akkamittiin dubbadha re'oo walii galaa deemne malee abbaa namni harge jira qofaatti jechuu kiyyaa. Ani maal godhu si deebisa isaa maal godhu na gaafatta ati si gaafachuu jiraami. Eeyyee bakka bareedaadha. Yoo na gaafatta ta'ee Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko isa ni beekta yeroo baay'ee ni lallabdu yaada. Waa'ee isaa siin kaasu iyyuudha. Yohaannis 8 lakkoofsa 55 hanga 58 yoo dubbifte Yesuus Kiristoos uumaa ta'uusaa jechuudha. Yohaannis tokko isan siin jedhe immoo qaaliitti iyyuu ni beekta yaada. Waan kana siin gaafanne annatti fakkaata akka si gaafadhetti. Waan ani bara achillee na hin agasilaadha. Gooftummaa Yesuus na gaafatte miti. Ani waan waaqummaa Yesuus siin gaafanne ufii naasa'u jirta baratam. Maryam keessa kan ture sun Maryam keessaan kan dhalate abbaaf ilmi hafuur qulqulluun Maryam irraa dhalatanii jiranii siin jedhe. Abbaaf ilmi hafuura qulqulluu gargar baasuu hin dandeenyuun siin jedheen sitti mee. Kanaafuu dhalatanii jiranii mitiira sadiinuu. Tokko waaqa tokko Yesuus ima wajjin turan jechuudha sadiinuu. Waaqa tokko isaan sadan isaanii iyyuu siin jedheen gargar baasuu hin dandeenyu. Maryam irraa dhalatanii jiranii mitiire. Maariyaam irraa dhalatee bifa foonii uffatee akka namoota cubburraa deebisuuf barsiisuu hubachiisuudhaaf dhufe Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa. Abbaan illee ilmi illee hafuura qulqulluun dhalatanii jiranii Maryam irraa siin jedhe. Inni sitti maa jiru siin hubatamu siin abbaaf ilma hafuura qulqulluu inni garaagara wanta qoqqoodnu tokko hin qabnu siin jedhe tokko sadan isaanii. Kanaafuu dhalatanii jiran jedhi kaati. Dhalatanii jiranii. Waaqni maal taate obboleessa kiyya maal taate adiifin dhalatanii jiran siin jedha re'aan dogoggoraan irra barbaada. Yeroo ulfaallee waliin turanii. Qabadhu obboleessooti. Maayikii kee qabadhu. Okay. Dubbadhu amma. Siin dhufne? Dhaga'u jira bara abbaa ilmi hafuura qulqulluu illee dhalatanii jiran sadiinuun dhalatanii siin jedhe Maryam irraa. Abbaaf ilmi hafuurri qulqulluu tokko ta'uu isaanii ragaa siin kennaan jedhaa jira. Tokko ta'uu yoom si gaafadhe ani sadiinuu dhalatanii jiranii siin jedhee jedhi. Akka tokko ta'uu isaanii erga bartee maal si barbaachisa reeti waa'een dhalachuu dhiisu. Tokko eegataani kadhadhate suni Yesuus ilma duratti amma gurratti dubbattu ati waaqatu dhalatee naan jetteemi. Inni dhalate sun ikkoo Iisaa isa quraanarraatii fi Yesuus Kiristoos inni wangeelarraa tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Ani waan Iisaadha sin gaafanne agasilaadha. Waan Iisaatii fi waan Jiisaallee sin gaafanne waan tokko. Wannan sin jedhan. Wannan sin jechuu jiru ani. Maryam irraa kan dhalate waaqa dhalatee naan jette abbaa ilma hafuura qulqulluu dhalatee miti sin jedhe. Maal taate obboleessa dubbiin jallisin. Maal jedhee jallisi gaafachuu jira malee maal jedhee jalliseen. Dubbii jallisaa jirtaa bar. Maal jedhee jallisee gaafachuu jiraan.
Ammati Yesuus gooftaadha jettee amantaa itti eeyyeen siin jedhe. Eeshi ragaa qabdaa itti gooftummaa isaatiif ragaa siin laadhaan jedhe. Sadan Waaqayyo tokko abbaa fi ilma hafuura qulqulluu isaa hin tokkoon jedhe. Isaan kanaaf ragaa siin laadhaan jedhe. Tokko ergataanii Mariyaam irraa dhalatanii jiranii siin jedhe. Yesuus Mariyaam irraa dhalate Mariyaam irraa dhalatanii jiranii jedhe sadiinuu siin jedhe. Gaaffii keessa jalqabaan sii xumura ka. Gara sanatti tun deemi. Naatu murtee jirta san yoo amasi gaafa naatu amanteetaa tokko ayyee eeshi rakkoon qabu isatti siin deebi'a tokko ta'uu isaaniitti namanta. Maadhaan itti amanuuf naa deebisa isaa naaf deebisin jechuun jira baran. Taadaa gaaffii sitti ta'e na gaafatte miti. Sadii tokko ta'uu tamantaa naan jetta maal mataa qabaameen kan siin jedhani. Kan siin jedhe abbaa ilmi hafuura qulqulluun Yesuusii wajjin dhalatanii iyyuu siin jedhe Mariyaam irraa. Amma gaaffii koo jalqabaa sana naa amani yookiis hin amanu yookiis hin fudhadhu darbi kaasattan sii darba. San naaf deebistee jirta san sirra naa jumneen. Naaf deebisi malee adaraa hanke. Ayyee amanteetta tokko ta'uu. Abbaa ilmi qulqulluun dhalatanii jiranii siin jedhe. Tokko ta'uu isaaniitti amanteetta dura. Maatu tokko ta'uu? Abbaa ilmi hafuurri qulqulluu. Yoo ati ibsite si amanaa mitiire? Siin ibsana dhaggeeffadhu ka gaaffii biraa nan gaafatini. Ibsi ka abbaa ilmi hafuurri qulqulluun maal si gaafadha maaf si gaafanne si gaafadhe na ibsita. Abbaa ilmi hafuurri qulqulluuni sadiinuu Mariyaam irraa dhalatanii jiranii siin jedhe Yesuusii wajjin. Amma gaaffii lammaffaadha minati na gaafachaa jirtu kun gaaffii isa duraan sii deebisa dura. Gaaffii tokkoffaa si gaafachuu jirani. Dura na dhaggeeffadhu isa duraan sii deebisa tokko ta'uu isaanii. Hayyee deebisme. Ayyee akkas wal dhaggeeffata. Akkamitti tokko ta'anii yoo jette Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 26 hanga 28 yoo dubbifte Toomaas akkas jedhe Waaqayyoo koo jedhe. Eenyudhaani Yesuus Kiristoosiin. Eenyu iddoo kanatti kan inni Yesuus hin jedhe hin jedhu macaan. Siin baasa obboleessa koo lakkoofsa 20 Yohaannis 20 kaasii dubbisi. Hin jedhu. Dubbisi ka baasi. Hin jedhu. Siin baasa. Baasi. Ilaa akkas jedha dhaggeeffadhu 26 hanga 28tti si dubbisa dhaggeeffadhu. Guyyaa 8 booddees bartoonni isaa ammas walitti qabamanii mana keessa turani. Toomaasis isaanii wajjin ture. Isaan mana cufatanii utuu ta'anii Yesuus dhufee isaan gidduu dhaabbate. Nagaan isiniif haa ta'u isaanii. Video baasi. Baay'ee siin baasash. Ilaa iddoo isaa dubbifadhu. Guyyaa 8 booddee bartoonni isaa ammas walitti qabamanii mana keessa turani. Toomaas isaanii wajjin ture. Isaan mana cufatanii utuu ta'anii Yesuus dhufee isaan gidduu dhaabbate. Nagaan isiniif haa ta'u isaaniin jedhe. Kana booddee Toomaas quba kee fidi asirra kaa'i. Masiin quba kee fidi asirra kaa'i. Harka koo lamaan ilaali. Harka kee fidiitii madaa cinaacha koo keessa kaa'i. Kan hin amanne hin ta'in kan amante ta'i malee jedhe. Toomaasis gooftaa koo Waaqayyoo koo jedhee deebiseef. Maal jedhee? Gooftaa koo Waaqayyoo koo jedhe. Hubattee? Asqabe macaafu asqabe. Macaafu asqabe. Eeywa sirriitti ilaalama sirriitti ilaalama. Mallattoo raajii sana arguu jirtaasaa? Takamiin gooftaa koo. Mallattoo raajii. Waaqayyoo koo. Gooftaa koo Waaqayyoo koo jedhee deebiseef. Gooftaa koo hin jedhu hin harkisi akkuma macaafni jedhu jedhu.
gooftaa koo waaqayyo koo jedhe akkasuma dubbisi gabaabsiituma. Mallattoo raajii sana arguu jirtaa? Kan barbaadamu argameera amma maaliif achi deebiste? Yeroo takka yoomii faan kan jedhu obsi. Yeroo takka obsi. Mallattoo raajii sana arguu jirtaa? Sirriitti argama. Waa'ee mallattoo irraa maaliin godhan jechichaan barbaada. Maal mallattoo macaafatti si barreessee mi jarri macaafa si barreessite akkasii si hin barreessine. Jarri mallattoo raajii maaf fuuldura siif keette? Rakkoon qabu. Ahaa, inni maaliif ta'e? Amma jechichaan barbaadan. Jecha Toomaas dubbate. Amma si himaa dhaggeeffadhu si himaan. Mallattoo raajii anaa miti awwalii miti. Macaafa kan keessaan keessa dhufe kan barreesse awwalii miti ana awwaliidhaa miti. Macaafa keessa asitti Toomaas kan dubbate jedhu argee jennaan akkuma kun yaa rabbii koo jedhe nam dubbata. Fakkeenyaaf amma ati waa yoo waa dubbatte maalumaarra yaa rabbii koo jedhe nami. Siin jechuutti hin jiru. Yaa rabbi jedhe namni fakkeenya yaa waaqa jedhe hin dubbata. Wagguu akkana jedhu raajeffannaadhaaf. Mallattoo raajii kaafoo kaa'e anaa miti ana awwal qaasimii miti. Ishi eenyuun raajeffate? Wanni inni raajeffatu jiru Yesuus kunoo anaadhaa jedhetti hime. Jarri ammoo akka Yesuus hin ta'e hin barree jechuun jira. Si galtee? Akka Yesuus hin ta'e hin barre kunoo quba kiyya as keessa kaa'ati. Akka Yesuus hin ta'e akka isa ta'e amanaa jedhetti hin dubbachuu jira. Sanirratti raajeffannaadhaaf jecha kunoo akkuma faranjiffaan afaan ingiliffaatiin oh my god jedha namni. Wagguu wanne jedhama. Sibira dhaabbattee oh my god darra maaliidha kun jedhanii wagguu dubbate oh my god jechuun siin jechaa jiran jechuudha miti. Yaa waaqayyo koo maalii koo jedhanii wagguu dubbatan. Mallattoo raajii ammoo anaa miti kaafoo kaa'e. Anaa walii miti. Osoo kitaaba na bira jiraatu taate sirriidha awwal tuuti dabalee jechuudha. Kitaabni sibira jiru kun mallattoo raajii. Rakkoon qabu awwal koo rakkoon qabu ingiliffa isaa baafadhume yoo sibira jiraate. Maal kun afaan Oromoodhaa kun afaan Oromoo kana hin fudhattu isaa. Yoo si rakkise jechuu kiyya. Inni kun si rakkise jechuu yoo si rakkise. Maal godhana rakkisa kun arguutti hin jirtu go mallattoo raajii afoo kaanii jiranii. Ayyee Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 dhaqe. Maal godhudha itaas bakkuma kana dhaabbadhu takka dhaabbadhu. Aha sii dhugoomsaa jira. Sii dhugoomsa. Sii dhugoomsa. Dhageeffadhu mee. Achi mee boqonnaa kana irra jechuudha lakkoofsa 17 rabanime Yesuus waan jedhee dubbatee agarta. Amma anatu siif ibsaa jira miti. Beeke boqonnaa kana lakkoofsa 17 irra dhaqime. Waa Yesuus jedhee bartootatti dhaaminii ilaalla. Gaaffii kan kee tooraan kaawwadhu ergan siif ibsee fixee booddee sirrii miti akkas akkasitti ati moonaaf ibsita waan ta'eef amma callumee ni filata. Achi tarkaanfattame gubbaarra dhaqi. Naa obsiin jedhee mati ati amma callumee naa obsi duran fixaatiyan. Ergan fixee booddee ani immoo sin dhaggeeffadhaa hin dubbata. Lakkoofsa 17 dhaqi boqonnaa kana siin jedhee boqonnaa biraati miti. Booddeen sii dhaqa siin fixaan jedhee mati. Booddee miti ammuma kana booddee miti. Gooftummaa san sii fixa ka dura maal taatee booleessu. Achittuu gooftummaa masaadha naa ibsita lakkoofsa 17 dhaqi asumittu. Maal taatee ati maaliif na sardita dura siin fixaan siin jedhee maaliif. Isaan duttu hin jiru lakkoofsa 17 dhaqime maal sodaata. Siin naqa maafan soraadhaa siin naqa dura fixeessedha awwama waan sammuutti qabadhee jiru narkaa balleessuuf deemta. Isa xumureetan balleessu qabadhu sammuutti jabeessi qabadhu lakkoofsa 17 dhaqime asuma boqonnaa kana goobazii koo. Inni gama sagaleen kee jira jamaa. Okay. Okay. Maaliif dida isaa lakkoofsa 17 inni lakkoofsa 17 maal hafuuraama keessa jiramu? Hafuuraama yoo sirra jiraate malee baay'ee biliirraa maal hojjeta? Sirraa rukutuma obbo hafuurri sirra jiru. Yesuus sirraa baasaa gara Yesuus kottu. Yesuus maal baasa hafuuraama moo? Akkuma dura baasaa ture yeroo lafa ture baasaa ture sinaa dhallee irraa baasuuf humnaa qaba bare. Hafuuraama maali isiniyyuu hin baafna nuti isiniyyuu baasuu barbaachisa isiniyyuu hin baafna amma nuti. Kan jedhu ani. Har'a immoo Oromoo fayyuu kontekistii aan hubachuu dadhabde bara. Kontekistii jechuun bara haasawa duraatiif boodaadha dubbisu jechuudha malee kontekistii jechuun barri. Gooftaa koo waaqayyo koo jennaan ajaa'ibsiifachaa jira jette bara. Maal anatu mallattoo raajii achirra sii kaa'eessa ani mar mataa irraan dubbanne ragaa macaafa kan keessa siin jiru sitti haasa'u jira. Macaafni kan kee jarri afaan ingiliffaarra illee dhayite raajii makaan hundi isaanii dha jechuudha afaan ingiliffaa mallattoon sun raajeffannoo qofaaf fayyada. Raajeffannoo qofaaf fayyada mallattoon sun. Raajeffannoo maaliif fayyada bakka sanitti? Mallattoon sun raajeffannoo qofaaf fayyada qoy akka Oromiffa barattetti. Maaliif fayyada ta'e faayidaa isaadha maalidha naaf himi
ati naa himi. Nama tokko fakkeenyaaf ammati kottu yoo jette maal dura keessa? Okay, achitti yaamu jira isaa? Ayidellemu sitti nama mallattoon sun raajeffannoo qofaaf akka hin fayyadne sitti Kun ajajaa bara fakkeenyaaf amma raajeffannaadhaaf fayyada dhageeffadhume raajeffannaadhaaf ajajaaf fayyada kadhannaaf fayyada. Waggoo waan tokko kadhatte kadhannaa boodaan ni kaa'ama ajaja boodaan ni kaa'ama yookaan waan barbaadan tokko jechuudha. Akkana godhi yoo jedhame ni kaa'ama raajeffannaaf ni kaa'ama. Bakki kanatti ammoo kadhannaa jechuuf kadhannaadhaa miti. Si garaa miti isaa ajajaa miti. Dabalataan ammas ammoo waan biraati miti raajeffannaadha. Raajeffannaan ammoo kun bar addunyaa irra jira. Fakkeenyaaf amma bakka wayii dhasiibaneetiin si mul'isa. Okay? Bakka wayii banee si mul'isa.